Mariin nagaa marsaa lammataa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu adeemsifamu bakka ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa argame Taanzaaniyaatti eegalamee jira. Asaantii Mohammad gabaasa maddeen adda addaa akka nutti dhiyeesti. Marii Zanzibar Taanzaaniyaatti qondaaltonni olaanoon mootummaa federaalaaf bakka buutonni waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuun ibsa kennanii cufan booda yeroo lammaffaatiif mariin eegalamuu marsariitii irratti oduu kan qoodu maddi oduu Addis Istaandaard gabaaseeti jira. Ibsi baatiiwwan dura gareen lachuu marii Zanzibaritti gaggeeffame ilaalchisuun kennan wal fakkaataa ture. Garuu immoo waan irratti waliif galanii fi irratti wal dhaban utuu hin ibsin darbanii akka turan ni yaadatama. Murtii ji'ootaa booda marii marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookaan baay'inaan Jaalmarroo jedhamuun beekamu hirmaachise kibxata kaleessaa Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti eegalamu maddeen dippiloomaasii dhimmichatti dhiyeenya qaban lama akka itti himan Addis Istaandaard beeksiseeti jira. Garuu immoo mootummaan Itoophiyaa karaa sabaa himaalees ta'ee qondaalota dippiloomaasii isaatiin hanga nuti gabaasa kana qindeeffannutti waan ibseen qabu. Gabaasni Addis Istaandaard kun akka akeekutti gargaarsa fi haala mijjeessummaa giddugaleessota alaatiin Jaalmarroon daggala lixa Oromiyaa keessaa helikoophteraan gara buufata xiyyaara Dambidoollootti dhiyoo jirutti erga geeffame booda xiyyaaraan gara iddoo mariin kun gaggeeffamu Taanzaaniyaatti balali'eeti jira. Kunis marii fuullee hooggantoota waraana olaanoo mootummaa federaalaa waliin taasisu isa jalqabaa ta'a. Gabaasni kun osoo hin bahin dura kaleessa barii irraa kaasee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa fi gareeleen mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qaban wanta ta'e osoo hin ibsin yaa rabbi dhugaa godhi jechaa marsaalee hawaasaa isaanii irratti maxxansaa oolan. Ergasii garuu gabaasni kun bahe. Ji'a eeblaa bara kanaa keessa bakka bu'oonni gama lamaanii yeroo jalqabaaf wal arguun marii torbee tokkoof ture Taanzaaniyaa Zanzibar keessatti kan gaggeessan yoo ta'u kunis wal dhabdee waraanaan waggoota 5 dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessatti uumame xumuruuf waliigaltee irra ga'uuf kan kaayyeeffate ta'uu ibsameeti jira. Gamoonni lachuu marii taasifame irratti fooyyeen gaarii argamuu kan ibsan yoo ta'us mariin marsaa tokkoffaa kun waliigaltee malee xumuramee ture. Mootummaan federaalaa marii kana baay'ee kan jajjabeessu jechuun ibsus garuu marii marsaa kanaa keessatti dhimmoota tokko irratti waliigaltee irra ga'uun hin danda'amne jedheeti jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo dhimmoota tokko irratti wal hubannoorra kan hin ga'amne ta'us marii marsaa kanaa irratti dhimmoota siyaasaa ijoo irratti waliigaltee irra ga'uun hin danda'amne jedhee ture. Miidiyaan Addis Istaandaard maddeen dippiloomaasii irraa akka hubatetti qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa hammataman akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'an lama torban 3 darban keessatti marii siyaasaa haaromfame taasisuun bu'aa gaarii argame marii kaleessa eegalee qondaaltota waraanaa olaanaa gama lameenii jidduutti adeemsifamaa jiruuf karaa saaqeetii jira. Aangawoonni marii siyaasaa torban 3 darbaniif adeemsifame irratti hirmaatan mariin kun gara waliigaltee mallatteessuutti yoo ce'e akka itti makamanii eegama jechuun maddeen dippiloomaasii ibsa kennuudhaaf hayyama waan hin qabneef maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan maqaa hirmaattota marichaa osoo ifa hin godhin Addis Istaandaarditti himaniiti jiru. Haala mijjeessitoota marii kanaa keessaa tokko abbaan taayitaa misooma mootummaa gidduu yookaan IGAD barreessaa olaanaa IGAD Dr. Warqina Gabayyoo marii kana keessatti haala mijjeessaa giddugaleessaati kan jedhan maddeen dippiloomaasii kunneen warra walitti dhufeenya cimaa qaban qaamolee mariisisan waliin qabuu fi muuxannoo bal'aa qaban irraa kan ka'e abdiin marii kana marsee jiru daran cimee jira. Hirmaannaan inni marii kana keessatti taasisu garee lamaaniin beekamtii argateera jedhan.